Abbaa. Seenaa gootota Oromoon beektaa? Baay'ees ta'uu baattu xiqqoo numan beekata. Mana barumsaatti isin gaafatanii? Eeyyan. Maal ijoollee maaltu ta'e maal dhagaanii waan akkasii isin gaafachuu qaban duroon akkanaa bee nama garafsiisa nama hiisisa. Nama ajjeechisiisa iyyuu talatu wanni kun waa polotikaa wayiitiif isin gaafatanii? Lakkii barsiisaatu gaafadhaa jedhe. Kan eenyutu gaafadhaa isiniin jedhan? Maammoo Mazammir. Kan Maammoo Mazammiri. Maaliif ajjeefame Maammoo Mazammir? Maammoo Mazammir Oromoo waan ta'eef ajjeefama kaasilaa waan biraa maaliif ajjeefama? Tole jechoota isaa keessa waan yaadattu qabdaa? Jecha isaa keessa dhiigni kiyya dhiiga mirga uummata Oromoo kabachiisuuf bahe malee dhiiga gatii malee dhangala'ee muti. Dhiiga qabsaa'ota ijoollee Oromoo gara fuulduraatti dhangala'uun mirgi uummata Oromoo kabajamuun isaa waan hin hafneedha jedhee dubbate. Eessatti? Finfinnee alan baqqaanyitti. Wanni kun waa siyaasa ta'a lakkii. Lakki siyaasa miti barumsa kun. Barumsa? Maal dhagaanii waan akkasii isin barsiisuu jalqaban isaana? Waan hin beeku barsiisaa gaafadhaa kootta jedhe. Garuu wanni kun siyaasa wayii ta'ee too akka siniin hiisifne ijoollee sin ajjeechisiisallee barri bara hamtuudha. Of eeggadhaa waan akkasitti isin gaggaafatan kan. Si qofa gaafatan moo ijoollee hunda gaafatan? Ijoollee hunda. Haa ta'u maal godhan silaa kunis jijjiiramatu jira argitee waan akkanaatu mana tamaaritti ijoollee gaafachuuni amma waa wayii jijjiirame argite dura amma namuma akkasii kana hoo maqaa dhoofte ebaluun polotikaa haasa'e jedhan amma odoo Taaddasaa Birruu polotikaa dubbata ebaluun jedhanii nama ajjeesuu nama hidhanii amma kun hundi darbee sadarkaa kanarra ga'uunu jabinuma Oromoota argisiisa. Kanarras waanuma gaarii sin barsiisu godhe baradhaa sirnaa sirritti waan Oromoo. Tole. Maali bunni gaarraa moo funuunuma giiftiiti? Intala kamitti daffifte gurbaabu? Biyyo. Waa sin gaafa dheedheen galgala irra raftani. Maali? Kuulleen beektanii? Sila kuulleen niitii rattaamu. Lakki kuulleen niitii rattaa miti. Hambiraati. Sila sa'aatii yaa'ettaare? Sa'a keenyallee miti lakki. Kaminire? Qubeedha qubee afaan Oromoo. Maal silaa bulanii gudii arguudhaan mee waan akkamiitiin malu? Kunoo kana nagarree biyya. Gurbaa kanaalee qubeen afaan Oromoo? Sila eessaa fidan kan? Eessaa fidan kan? Ani maalin beekaree hin bocan jedhanii dooktoriitu boca jedhanii. Sila dooktora akkamtu kana boca ilma koo? Odaa irraa hojjetame jedhanii biyya. Odaa maaliif irraa hojjetama kun sibiila wayiitti irraa qaqqabee fide tumtuu wayiitti fide kan? Seeroo caccabaa fakkaatu ilma koo kunoo laaltume? Fal'aana fa'aa fakkaatamee fal'aana. Fal'aana kun babchaa bilooniidhaan hiikan argitee wannoo kana kunoo. Hawaarri garaajii baatee olii gadi hin deemu. Kana nama garaajii hojjetutu dhaqqee kan jedhee qoosa malee kun dhugumaalee wanni kun. Qubee anuma duraatiin baranneettanii nutti himtanii silaa nuyi suma yaadniti yaabiyyu. Qubeen kan duraa kanaa mootii lakkee? Maali? Amma rakkoo qabaa kanaan hoo baratan? Rakkoo qabaayii maal ilma koo rakkinni kana caalu maal ture sadarkaa afaan Oromoo afaan federaalaa boonadhanii haasa'anitti yoo as deebi'anii kan immoo qubee afaan Oromoo jedhanii bocanii waan argan daa'imni tajamaallaqu kana caalaa rakkinni jirattee yaaddaa? Kaminni dooktorii kana bocu ilma koo eessatti tamaare kun? Maasteriidha biyyo waan akka dhiitichoo kana fa'aa jedha namichi. Isa taanaan boca warra akkasii silaa kunoo akkuma arganitti gaggalabatamanii tiree kunoo boca adda addaa kanaa itti gaggalabatamu. Akkuma ofii galabbatamu sanitti bocee fide kaayi. Kun amma miila sadii fa'aa fakkaatu kunoo kun akka maraatuu godhatanii asii miila sadii asitti diriirsanii yoo godhatan. Maala biyyo dhugaa baay'ee nama dhiba namni irratti waliin galle namni wal lolaadha irratti amma qubee hayilee fidaa fa'aa fidanii akkamitti ganna jedha namni kun. Kun maal dhugaa taanaan maal hundi keenya iyyuu deemnee lollaa kan. Manchaa akkan argee yoo tajamaallaqu ta'anii ilaaluun shaggaa moti. Biyyi dhiigatti dhangalaasee fide qubee ijoolleen akka isaan haala tajamaallaqan kanaa moti. Nuyi sin dinne mana barumsatitti. Bakka diddan. Maal ilma koo qubeen afaan Oromoo kanaa moti eessaa fide inni kana waan akkana waan shama. Jaarsan har'ammoo kana maan eessatti baddee? Maal nama namaa isaan laalladha dheetan akkana gadi bu'ee beekunoo dhugumaan tokko niitii dabaddabeedha. Niitii maali nan bifne? Filaaxa deemu. Kaleessuma galgala dabaddabeedhaan kunoo. Bataskaana Mikaayila. Maarratti ol ka'an walillee hin tuqani?
Ilkaan lamaa fuulduraa kana booskiidhaan dha'ee keessa buusedhaan inni. Ayyoo moominaati na baasika. Ilkaan lamaa sila maa irratti wal ga'an? Niitinis afaan hin gadin teechi kun akkatti oduma afaan bantuu dha'ee natti fakkaata. Bash waaqni harka isaatii fayyaa haa kennu bommallee waaqni harka isaatii fayyaa haa kennu qurxummaata ittiin naqin sabaaqiin tun ishii mana baaburaa dhufte akkas shangoota akkas ishiin dubartii gandaati irraa dadhabamte sabaaqiin tun moxommoxamtee nama hamachuu malee waan biraa maal beekti tuni akka haa taare gosh. Maaloo ta'es garuu kaa kun shaggaa mooti maal akkatti nama dabaddabuun maalee. Itti xiqqaatan jedhe itti xiqqaata bakka qataqqaxe shamtuun tun. Niitiin amma gaaraa geessu sun amma feestaalii doolcheetitti gadi deebiteen waan inni ittiin rukuten beekaan namni booskiidhaan rukutame akkana ta'a massaaraadhaan rukutame ta'u namni akka laayyootti harka hin kennu. Amma sirumaa maarree shaggaa ta'eef erga ilkaan lamaa fuulduraa dha'ee keessa buuseechiin arraba laawuloo gootee asabaayitu. Maartan beeka gini intala amma feestaalii doolche geessi manamtee ilaale handaaqoo cirrifte fakkaatti amma gaafa laaltu. Gosh. Dhuguma waaqni harka keetti fayyaa haa kennu waan isi haa qananiisu. Naman akkanan jedhamu taate jifaaree afaanumaafuu saalfadhu. Katti dasnee dagaraa kee keessa sabaaqiin tun ishiin akkatti ishiin nu hamattu beeshangooti. Waa inni waan nama godhun beekanii taa'isiin jedhu. Kun hojii rabbii maal qabaree ona dabaddabuu barbaadde maleetillee. Amma humnaafuu gara mittas siree baanii danda'ee tokko mittas hidhaan nadhaate ofiifuu quufte. Ahaa yoo na dabaddabuu barbaadde akkasumatti isin dabaddabaa naan jedhe malee hojii rabbii waan qabu kun. Haa ikaammoo ulfina ofitti qabi kunoo nagarii kee kaasuuf.